namoota dhugaa irratti cichuudhaan sagalee uummata isaaniitiif ta'anii akkasuma mootummaa daqiiqaa tokkoof illee uummata isaatiif biyya isaatiif yaadee hin beekne badiiwwan eeggattoota mootummaatii fi akkasuma addunyaa jalaa dhokatee mootummaa uummata miskiina osoo qabeenya qabu gara ofiitii quufee hin bulle badiiwwan inni irratti dalagaa jiru uummata kana irratti cichuudhaan icciituuwwan mootummaa kanneen gadi baasee namoota mul'isaa jiran keessaa tokko Kaabutaadha. Kaabutaa yoo haasawuun isaa haasaa qosaa fakkaatuu danda'a garuu haasawuu isaa keessaa waa hedduu argachuu dandeessa. Tokkoffaa icciitii mootummaa argachuu ni dandeessa. Lammaffaa immoo yaada bilchaataa argachuu ni dandeessa. Akkasuma immoo odeeffannoo wayitaawaa irratti odeeffannoo guutuu argachuu ni dandeessa. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa har'as icciitiiwwan mootummaa akkasuma odeeffannoo wayitaawaa irratti akkasuma yaada bilchaataa qabatee isiniif dhiyaatee jira. Osoo gara odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan akka jajjabeessitan gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isinis sammatu guraan faartuudhaan afirraa keenya. Asham. Ajaa'ibatal amri. Ay gammachuu. Ay salphina piipi. Way! Awwaalcha piipiiti. Arra gammachuu qabna gaa gammachuu. Ha? Oromoon gammachuu qabdan sheer godhaa invite godhaadha walii. Ani dubbii durumaan dursee dubbachuu eegale. Wanni piipii goosaa, wanni piipii iyyisiisaa, maraataa fi maraattuu hunda maallaqaan bitanii wanni isaan iyyisiisaniif kaan diraaga obaasanii kaan farshoo obaasanii taan gartee maallaqa jala kaanii tajaarsan qabne jaarsatti godhanii wanni isaan iyyisiisaniif jarri gartee kutuuf deemaa guyyaa sheekka abbutaa isiniin juu way yaa sheekha kunoo namichi mallee aangorra jira way maarreen aangorra jira ha gaafa sheekka abbutaa kophaa asirraa taa'ee iyyee way distii nabiyyii shuumoon okkoteen bishaan fixatte way yaa bu'usa boonurraa usati maal taate nutuu kara keemma kamuu jirra sa sheekha ati maal taate amma bilisummaa tana dadhamaa jirra sheekha aboo namichi kutte way dubbiin kutte gaafa jennu san mucaan kun joolleedhaamaa kana hodhata namittiitu warra qaallichaatu beeyta wanni isaa hangan takkaa beeyta wanni isaa hangan takkaa jaartiin akkana wallaaltee mataa loltee mee wooma qaban nama kaanii kaa'i jetteen si gale hin tuffatin jeen summi tufaa kanumaas si ulfeeysaa si gale warri nu tuffattanii maal fiddan way waa takka keeysa jirtan way maarree keeysa jirtan jee si gale arraba akka seenan dhabanii si gale akka sheeyxaana nabi arketti warra gartee obsitanii de khaareedhaanis faayidaa sabaan gurgurin kondominiyeemini faayidaa sabaan gurgurin ni gaha lakkii oromoon numa bilisoomtii jettanii tetteeysan bilisummaan fagoon jirtu jechuudha. Yaada sheeyni keeysan arra ajandaa torbaan kanaatii fi hafuulduraa qabatee dhufe siyaasaa maarshii duubaan qabduu jenna nuti waan dura dalagamuu taa'u isinii himna yeroo hunda. Dhiingaddaan isinii himee ture dubbii hayyoota baatii torbaan lama mokkana dura ammas geeyse tatti aantuun himaa jechuun maasii jirra. Hundi keechanuu welcome any uniform dhalan jenne dhiiran jenne maraatan jenne maraatun jenne qallan jenne furdan jenne hundi keeysanuu ilmaan oromoo hundinuu kawwaboo deeggartan ka gartee kaafaa'oo deeggartan kamaarrii deeggartan even ka badhaadhina dhugaa deeggartan sheeyxaanticha osoon hin taane badhaadhina dhugaa beek sagantaan isaa baay'ee bareeddi si galee badhaadhinni dhugaa sagantaan isaa baay'ee bareeddi sheeyxaantichaatu gartee fuudhee daaraan warkaa godhe malee sagantaan badhaadhinaa bar ajaa'iba bar yoo dubbiftan ajaa'iba gootanii. Hayyoonni Oromoo ka asiin dura gufuu walitti ta'anii wal sochoosuu dhorganii ammaan tana tokkoomanii waa'ee ce'umsaa irratti mari'atanii as bahanii jiranii. Akkuma beekamu dheengadda nama muraasaan asirraa iyyuu turre namni muraasni sun ummata keenya dammeeyse hayyoota keenyarra dhiibbaa uume arra sadarkaa hayyoonni keenya ka dheengadda arrabni mucucaatee waliin bu'an
خدين قد جمنان ديمنا جمنان سبنكم فيدا جمنان سبنكم فيدا مرة ولبون دابتني ولبون تينيا إذا ولدرو دابتشون كينيا سبخينيا رجبرو ما إيريسيتي ملي سبخينيا دعافسات التملي سبخينيا جديدة مفسات التملي سبخينيا قرتي فايدان سين قبدو هنجر تجاني ولي قلني كيسو داول سكومني قولي مفتون دخل رمائي القد ولي الترار سنيجج أباي ساتي في إلما بقلع في جويس هالقد أمرمتيجج دبين الحمد لله رب العالمين سيقال ها بكك عاونين سينو بكك اللينسي سينون هنداو شوفتشو جراي سيقال أما خون أنا سنيه ميتين جرا خون ميلي روخوتامي جرا سرني خون سرنا ميلي روخوتامي قرد أكون كابو أرومون جرجرون كابو إفيفو أكا إني في التنجر إسوما وخرر خيني شيطان تيجي أكا نتيك أوزون نتنقب وينوار كان كون ويانين بر أوزون نتنقب باوين أوزون نتين إيجين كتبر خونيس أوزون نتين إيجين كتو ديما جيجو سيقال موتما كون أماتي أما بيجي بودمال تدو فوقها يوني جوخانا مراتا في مرات تدو أتي خوفلو مالشيسا سيقال ونقول سفكاتشو دبو مالشيسا نمني غارو يرتي بكت خفتو أما نمني بوسكي بيخطو كبر هجي أتي أطالتو أطالشا أتي أطالتو رب بكاتي تخفتو بيخابر بكاسي دايسي خفسو بكاسي دايسي غقبسو بيخابر Mootummaan tokko kufuu isaa kan beekamu siyaasni isaa fudhatama dhabuudha. Mootummaan Abiy Ahmed immoo waan inni jedhe jaartiin isaatu fudhatu dhiisteerti jedha kaabuttaa. Abiy Ahmed siyaasni isaa fudhatama dhabee jira kun immoo kufaatii isaa agarsiisa jechuudhaan haala amma Abiy itti jiru dubbata. Mootummaan tokko kufe jechuun dursa siyaasaan isaa fudhatama dhabde jechuudha. Abiy imma jaartiin isaa ta halkan huccuu hiikkattee wajjiraftu isa namantu. Waan inni haasa'u waan inni dubbatu hunda namni ilma namaa dhiisi haadha manarra wanni namatti aanaawee jirti wallaahi billaahi rabbiin si khadha jaartiin isaa isa namantu ni kijibdaan raa'us jetti Abiy miilli lamaan jalaa kutee waraanaan jira kanaa booda inni kadhufe hunda haga deemutti numa waraanaa jechuudha amma dubbiin kufaatii dubbiin isaa hoggi ummanni isa amanuu dhiise deemtee sirna waraanaa kana keessa seenu jirti jechuudha amma jeneraalonni siyaaraa wajjin harkisanii maaltu deemaa jira maaliif ummata keenya fitna maaliif ummata keenya gudeechifna aangoo nama tokkoo tiisuudhaa fi ummata keenya ficcisiifnaa jechuu eegalanii jechuudha sigale dubbiin sigale rakkum ittuma deemaa jirti mootummaan tokko muka guddaa dalaal muka guddaa arraas woomarraa fottoysita boruus woomarraa fottoysita qottoodhaan osuma juu qilleensi tokko dhufee kuchiisaan siin je qilleensi sun ozoon hin dhufne qophaa'uu qabna jechaa jira hayyoonni keenya that's why we talking about it kana wanni nuti dubbachaa jirru dheengadda bakka odaan irraa jige odaa bakka wayyaaneen irraa jige odaa dhaabuu dadhabeeti hayyoonni keenya hadaa dhaabanii jechuudha hadaa santu arra gartee waan adda addaa makatee ummata keenya fixaa jira jechuudha arra hadaan sun akkan dhaabbanne bakka hadaa kanarraa buqqifne odaa dhaabuu sigale sirni ammarraa eegalee warra siyaasaa namaniin siin jechuu jira abbaan fedhe yoo aangoo qabate arratti itti qophaawamuu qaba sirni arratti gartee ollaa wajji kami jiraan oromoo walii wajji kami jiraata sigale keeysoon keenya kami qulqullaa'u oromoon guruupiin takka dhuftee gartee akka namichi kun gandummaadhaan isaa jimmaa maarree ta'e isaa miixirqishoo miilliyoo ta'e bari ilma maarreetichi geessee irra duulan akkan jedhamne sigale namni amantiin akka waliin qoonne amma wanni aadaa ta'e tokko hin garre islaamni Itoophiyaan bulchu miixirqishoon Itoophiyaan bulchu siin jedhan maal islaamni lammii biyya saniitiimi ammarra walii galamuu qabaa jechuudha Abiy mootummaa ifiin ifajjeesu jiru
mootummaa hayyuu ari'ee harree aangotti hiru, mootummaa nama gartee sabanati naajuu hidhee hattuu aangorra guuru, mootummaa nama saban ajjeesinaa ajjee'u aangorraa kaasee gara jabeeyyii aangorra naqaajee karoora baasu mana ajaja gakkennu sigale taayyee waan jedha geeysanimi eenyuutu Oromoo rifanne eenyu saba kana jiidhan qabneen Oromiyaa irra kaajeeti karoora gaddabarsee sigale warra dhiiga namaa dhuguu ture akka waluu abdiisan fa'a akka araarsaa mardaasaa fa'a. Kaabuttaa icciitii keessoo mootummaati baate jechuudhaan Oromiyaa keessatti kumaand poostii labsa jechuudhaan dubbate. Amma isin quba qabdanii Oromiyaa kumaand poostiin bulchuudhaaf murteessanii jiranii jechuudha. Kumaand poostii sana eenyu ajaja? Araarsaa Mardaasaatii fi Fiqaaduu Tasammaa ajajaa jechuudha. Tigraay garuu hanga waraana Tigraay kana firraa karaa tokko qabnutti fannoo wajji mari'achuu qabna jedhanii murteessanii jechuudha. Marii akkam lafarra dheereessuu qabna, isaanii wajji mari'achuu qabna, isaan dhageeffachuu qabna, Oromiyaa ammoo kumaand poostiin bulchuu qabna, waraana Tigraay fi Eeltirarra fokus godhu qabna jedhanii murteeffatanii adda ka'anii jiranii jechuudha. Isin hin geenye nuti. Amma namoonni gariin Jaawar Maammadii fannoo wajji waltee Jaawar fannoon osoo ta'a biyyii ta'uu baatte akka waboo labsii yeroo paarlamaadhaan labsii shoorarkeessummaa jala galche fannoos shoorarkeessummaa jala galcha yaa ummata keenya dammaqa sigale ani sunumaaf hin fide information Oromiyaan kumaand poostiin akka bultu walii galamee jira. Namni Harargee himatu faan akkamiin sirna kana deeggaramee rabbi sodaadhu. Mee afaan kamiin maarree keenya tujjaara keenya adeero tujjaarri yoo ta'e dantaasaatiif tujjaara. Sabni keenya akkam keessa jira? Ummanni keenya bal'aan akkam keessa jira? Hirmaannaa siyaasaa keessatti Harargeen eessa jirti? Mee maalirra dhaabbatteeti bilziqinnaa deeggartanaa himi? Sigale. Maalirra dhaabbattee Jaawar Mahammad arrabsitame? Adeeroo bar jarri kun jarri gaafa dheengaddaa Itoophiyaa irratti wal gahe sun Sibahat Naggaa irraa kaanum. Sibahat Naggaa jechuun bar nama wayyaanee sanjaaree TPLF arra naannoo isii murattee boonu jirtu tana uume nama biitti sunniin qaba jettu. Lidatu Ayyaaloo jechuun bar nama siyaasaa biyya sanii keessatti dhugaa bar namoota gabaabdutti maanaan ayatoota kana namni biitti sunniin qaba jettu hayyuu biitti sunniin qaba jettu wal ga'ee bar sigale ati gowwaa biitti sunniin qaba jettu walii qabattee taa'u jirta bar ummanni kan sin dhageenye yoo raaha jiraate yoo ibidditti hin jiraanne yoo cinqii keessa hin jiraanne ummanni dhugaadha. Ummanni keenya gaafiin isaa deebitee fi wanni inni gaafate deebitee fi daangaan isaa sararattee afaan isaati kunoo afaan federaalaa tahee fi Finfinneen magaalaa guddoo taate ummanni maal dhabeessi dhageeffataa jechuu dandeessa sila. Mee ummanni maal harkateeti mormitootan dhageeffanne mee maal gooteef mee naayim sigale. Mee maal gooteetii fi Jaawar hin dhageeffan baro somma Jaawar hiriira baaf falmaddaa jee ummanni ma bee falmata. Kaab ammatti kan nu barbaachisu abbaan fedhe aangoo haa qabatu sirna ummataaf ta'u taanaanii nama dhuunfaa jala osoo hin taane sirna jala deemuu qabna jechuudhaan dubbata. Qabsoon keenyas qabsoo nama dhuunfaa osoo hin taane qabsoo ummataati jechuudhaan yaada isaa goola. Nuti warri sagalee ta'uu danda'u saba keenyaa sagalee ta'uun yeroon isaa amma jechuudha. Hayyoota keenya cinaa hiriirree waan isaan nu gaafataniin qabeenyaan yaadaan waa hundaan bira dhaabbachuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Ammaa booda hayyoonni keenya sirna ijaaranii sirna jala yaana malee namoota jala yaanu jechuudha. Sirna nuu ijaaru qaban. Sigale. Kan amma dura dhabne sirna. Kan ittiin wal adaban, kan ittiin wal deeggaru, kan ittiin wal aangomsinu, kan ittiin aangoo irraa wal buufnu kana qabaachuu
qabna jechuudha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa yaadaa fi odeeffannoo keenya irraa qawaa hedduu battan abdii qabna yaadaa fi odeeffannoo guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaate kan maangoolamnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraaybii godhin sabskiraaybii gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isin jenna akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya.